دين إسلام أرغن وانجالا فضل رب العلا دين إسلام أرغن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واتبع ملته إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوني تي في هملتن بكجرتنتي نجيني ربي إسنين راها جراتو إسنين جتا سجنتا أرمما في إسلام ما جدو كتا لما فائسا كبني إسنين بهانر كتا درب كيستي أكون وجنين إلى لا تره أرمما في إسلام ما مالي أكسما كايون كتابني أستاذ قالين بريسن كايون كتابيتشا مالف akka barraa'e moggaasni isaallee maaliif akkasitti akka moggaafame qabxiilee tokko tokko kakkaasnee haasa'aa turreerra. Amma kan nuti irratti dhaabne moggaasa maqaa isaa keessaa waan kafar peejii sana irratti namoota tattaa'anii jiran gootolee islaamaa akkasuma oromoodhaaf illee seenaa gurguddaa galmeessan kan islaamummaadhaaf illee seenaa gagalmeessan kitaaba kana wajjin walitti dhufeenya maalii qabaadhaan kitaaba kanarra taa'e kan jedhu seenaa namoota tokko tokko kaasnee haasa'aa turreerra. har'as inshallah sagantaa sanaaf ustaaz Gaalii qabannee dhiyaannee jirra. ustaaz Gaalii baga nagaan deebitan. baga nagaan nuftanii. Assalaamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayyeegaa akkuma kutaa darbe keessatti ilaalaa turre moggaasa maqaa kanarraa kaanee seenaa abbaa Jifaar tokko tokkos kaasnee haasa'aa turreerra. Abbaan Jifaar oromoodhaaf maal akka hojjetan islaamummaadhaafis oromummaaf islaamummaan akkamittiin wal faana akka deemsisaa turan qabxiilee tokko tokko kaasnee yaaluudhaaf turreerra. har'as immoo inshallah bakkuma sanarraa kan itti fufnu ta'a. kitaabolee kanarra maqaa gootolee warra akka Shee Bakrii Saabaloofa akka Shee Abdul Karim Ibrahim yookaan maqaa qabsootiin jaarraa abbaa gadaa jedhamee kan waamamu namoota hedduutu jira. isaan immoo maaliif asirra taa'anii seenaan isaanii maal fakkaata walitti dhufeenyi kitaaba kana wajjin qabu maalidha ka jedhu mee gaggabaabinaan irra nu ibsani. amma bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. akka sagantaa darbe keessatti gubbaa irratti kan argaman abbaan Jifaar maal fakkaatu jechuu hanga ta'e balleeffnee kaafnee jirra. kunis illee hanga ta'e namoonni kun waa'ee kana irratti fakkeenya ta'u mata durii kana irratti isaanis oromummaa fi islaamummaa wal dandeessisanii waliin ceesisaniiru irratti qabsaa turan isa jedhudha. amma kan gara mirgaa irratti argamu fakkeenyaaf Sheek Bakrii Saabaloo namoonni hunduu ni beeka jedhee yaada. namni waa'ee kana irratti xiqqoos hordoffii qabu nama Osmaan ina fakkaata maqaan isaanii gara baha naannoo Harargee irratti faan bal'inaan beekamu. qabsoo yeroo dheeraa keessa kan turanidha. qabsoo yeroo dheeraa keessa kan turani qabsoo kana keessatti beekaa muslimaa ta'aniit amantii islaamaa barsiisaa turani. ummanni oromoo immoo afaan isaa kana qubee of danda'een akka inni barreessee dubbisu ummata walitti qabanillee barsiisaa turani. Harargee keessatti yeroo ummanni qubee afaan oromoo adda ta'e uummata ittiin barreessee dubbisuu jalqabu akka isaanii barreeffama kanan barsiifne yeroo sirna Haile Sillaasee keessa kallattiidhaan asii ajajni gaditti darbee dhaabsisaa turan. nam kun akka ummanni kun bilisummaa isaa goonfatu qabsoo isa kan barreeffamaa yookiin barsiisuu qofatu hin taane sadarkaa lolaattis nama yeroo dheeraa qabsaa ture. kanaaf fakkeenya guddaa ta'a ummata kanaa keessuma amma namoonni gariin gara dhiyaatti yoo beekaman kan gara bahaatti kan gara giddugala naannoo Arsii Baaleetti beekamuudhaan akkasitti kakaa'ame. warri gara bahaa sirrumatti beeku amma sheeka kana qabsaa akkamii akka inni ture fuulduree warra gita bittoota akkamitti akka inni dhaabbataa ture boodarra ofiisaatiif akka inni biyya baqateetti ulfaatee akka biyyaan baane daangeffamee ka'e dhumarraa gara Sumaalee bahanii achi du'anii jiru fakkaata. nama sadarkaa kana qabsaa turedha. kanaaf ummataaf fakkeenya ta'a isa jedhudha. kanarraa kaafamee maqaa kanarra ta'ee jechuudha. asirra suuraan isaanii kaa'ee nam kun ummata kanaaf fakkeenya ta'adha. seenaa isaanii beektaatu Haile Sillaasee biratti maal godhan seenaa guddaa qabu. Haile Sillaasee biratti illee akkuma hunduu beekaa ta'e waamamanii dhufaniiru jedha akka seenaa keessatti yeroo dubbatanu. waamamanii dhufanii gaafa ta'anii teessuma kaa'anii fennaan teessuma irra taa'uu didanii dachee irra taa'anii jedhan. hunduu kaa'eeti
maaf teessumarra hin teessuu jedhee kadhatan lakkii jedhee didee taa'a akka nama afaan amaaraa hin beekne wayitti callisee mataa sila afaan waliin beekanii afaan waliin beekanuu afaan callisee booddee nama Oromiffa beeku barbaadanii fidanii namichi kun teessumarra taa'uu didee maaliif lafa taa'aa jedhanii gaafachiisan ay teessuma sintu fidatee dhufe lafti keenya kan Oromooti teessuma keessan fudhattanii galtu lafa kiyyarran taa'aa jedhee jedhan Finfinnee teessumni fiddanii keessanii kan warra gita bittootaati kan warra gita dachiin immoo kan Oromooti Finfinnee keessanii aalima guddaa darasoota hamma kana barsiisaa sheeka guddaa ta'u jeen saba isaatiif biyya isaatiif illee akkasiin gita bittoota dhufu yoo xiqqaate yeroo sana keessa ture dachiin sun kun kan Oromooti ta'ee labsaa ture jechuudha yeroo gaaffii harraqee yeroo qarreen kaasanii haasa'aa jiranii yeroo sana Shebakiriitu dubbataa ture Haile Sillaaseen fuuldura dhaabbatee kun dachii kooti jechuutti himaa ture jechuudha. Kanaaf egaa fakkeenya ta'adha amma islaamummaa irrattis fakkeenyummaa isaa ilaallee akka oromummaattis fakkeenyummaa isaa kallattii hedduun argine jechuudha. Kaani fakkeenya kan biroo kan nuti kaayyanne waaqoo guutuu jiru amma fakkeenyaa fi goonni kun gara kibbaa keessatti baay'ee beekamaadha. Umriin isaaniis illee garuma boodaa keessattuu waan nuti maqaa isaanii sirriitti dhageenyeedha. Jeneraal waaqoo guutuu jedhee beekamu manni hundinuu loltuudha. Biyya kanarraa deebisuuf yeroo dheeraa qabsaa kan ture. Akka Oromoon mirga isaa sarbame sana deebisee gonfatu waan danda'e hundaan qabsaa ture. Yeroo sanatti immoo islaamummaa isaatiifis hanga danda'een qabsaa ture. Yeroo daa'imummaa isaa nama waan tokko osoo hin baratin quraana irratti afaan hiikkateedha. Subhaanallah. Osoo waan tokko hin baratin quraana irratti nama afaan hiikkateedha. Namoonni keenya garii wallaaluun ni mala waa'ee goota kanaa. Fakkeenyaaf suuraa isaanii yeroo dhiheessanu nama areeda kanallee itti ciranii waan nama siimaa islaamaa qabullee fakkeessuu didaniitti dhiheessu. Garuu kan sirrii hin taane warra wajjin turerraa qoqqoradhee bareen ture. Suuraan isaanii nama islaamni irra keessa kana sirreeffachuu si ajaja. Keessa qofa miti keessi dirqama irra keessis ni barbaachisa. Irra keessa isaanii kanallee suuraa isaan sirriitti ka'an nama wajjin ture nan gaafadhu. Huccuulee islaamaa babbareedaa uffatu. Areeda isaanii akka islaamna ajajetti dheereffatanii deemu. Kufiyyaa bareedaa isaa kan islaamna ajaje kaa'atanii deemu. Ganama osoo manaa hin ba'in guyyaa kamuu wada'atanii salaata duhaa salaatanii adkaara ganamaa jedhanii malee akka manaan baane kan warri wajjin ture natti hime. Goota akka kanaa jechuudha islaamummaa isaatiif ilaali kan dhaabbate sadarkaa ofii quraana barachuurraa ka'ee qabsaa'urraa kaasee oromummaa isaatiifis jeneraala ta'ee sadarkaa qabsaa'utti ture kana ummanni isa beeku fakkii isa godhatee eenyummaa isaa lamaaniifuu qabsaasa jedhuuf gubbaa kanarra ta'a jechuudha suuraan isaa. Eegaa warroonni asirra jiran hundi isaanii warra biyyaafis islaamaafis fakkeenya ta'anidha baay'een isaanii. Amma fakkeenyaaf yoo fudhannee jiraanne Sheekh Abdul Kariim ibn Ibrahim yookaan jaarraa abbaa gadaa jedhanii maqaa qabsootiin kan waamanii har'a namni Sheekh Abdul Kariim sheeka ta'uu isaa mitiiti siimaan isaanii garuu mallattoon isaanirraa mul'atu akka isaan sheeka ta'an akka isaan nama abida ta'an akkattuu hin beeksisan garuu maqaa kana hin dhoksu haga danda'ame dhoksuu yaala warri kaan. Sheekh Abdul Kariim kun islaamummaadhaafis akkasuma sabaafillee seenaa adda addaa dalaganiiru hinumaayyuu adda bilisummaa Oromoo kana adda durummaadhaan hoogganaa ture isaaniidha. Amma fakkii asirratti kitaaba kanarratti walitti dhufuun isaanii seenaa isaaniirraa waan walitti fiduu dandeessaniifis waan gaggabaabaa. Kan isaanii akkuma kanattuu nama ilaaleeyyuu ni beeka. Qabsoo keessumaa adda bilisummaa Oromoo irratti adda dureedhaan nama keessa qabsaa'aa turedha. Akka seenaa irratti quba qabnuttis alaabaa kana kan jalqaba bu'uura isaa kaa'e. Alaabaa adda bilisummaa Oromoo kan amma yeroo namoonni baay'een bahaaf dhiyatti kun alaabaa nuti irratti wareegamne namoonni kumaatamaan kitilaan irratti wareegamanidha jedhee baatu kana nama jalqaba bu'uura kaa'e akka ta'edha kan inni himamu. Islaamummaa irratti immoo nama sheekaatu dubbata dhagaa jirta. Isaan immoo walitti ibsanii dubbataniiti biyya kana keessatti muslimnis kan inni bilisummaa argatu yoo Oromoon bilisummaa argate waan jedhullee dubbataa turan. Maaliifi Oromoon harki cedduu parsantaan 80-70 ol muslim akka ta'e beekamaadha. Yoo
oromoon kun bilisoomee muslimni oromoo soolumaan bilisooma kanaafu nuti akka islaamaattis bilisoomuufis akka oromummaattis bilisoomuufis qabsoon oromoo kun bakka ga'uu qaba jedhee nama qabsaa turedha. So kanaafu fakkeenya guddaa ta'a jechuudha. Kanaan ijji asirra kaa'ame warri gara bahamoo nurra beeka waa'ee isaanii bal'inaan. Sheikh Abdul Karim Gaaboddees immoo maqaa islaamaatiin illee adda bilisummaa oromoo qobaattis hundeessanii turaniiru deebi'anii. Kanaaf waa'een isaanii baay'ee kallattiidhaan islaamummaadhaan waliin qabataa beekamaadha hunda birattuu jechuudha. Alaabaa amma akkuma isinuu kaastanii jettan alaabaa kana alaabaa islaamaa jedha gariin. Keessumaa warra saba biraa biratti alaabaa islaamaa jedhanii waama islaamni hundeessee fi yeroo sana keessa Muhammad Umar Qaadii namni jedhamu dhaqee biyya Hindiitti gaafa maxxansiisee as deebi'u sana ajaja isaatii walumaan ta'anii seenaa guddaa qabu islaamummaadhaan wal qabata qabsomti oromoo har'a sadarkaa kana ga'illee kan jedhu of keessaa qaba. Mee jeneraal yookaan Haji Adam Saddoo kan asirra jiru. Haji Adam Saddoo kunis nama gara kibbaa irratti baay'inaan beekamudha kibba oromiyaa irratti. Nam kuni Haji Adam hogga jennuyyuu nama islaamummaadhaaf asii keessa darkaa hajjii arkaana islaamaa guuttachuuf deeme ta'u maqaadhuma kanarraa waan beeksisuudha. Dabalatammoo qabsoon isaan oromummaadhaaf islaamummaadhaaf godhan naannoon sun nurra beekaa. Garuu barreeffamees seenaadhaanis ta'ee sammuu dhala ammaa keessa tokko tokkoon seenee fakkeenyi godhachuu qaba waan jedhuuf asirratti waan ta'eef nuti fakkeenyuma tokko lamarraa kaafnee dubbanna. Fakkeenyaaf akka oromummaatti wanti isaan qabsaan keessaa kan beekamu yeroo isaanii gara baaleerraa qabsaa'anu tokkummaa baalee yookiin tokkummaa qonnaan bultoota baalee kana walitti qabanii qabsaan keessatti waldaan Maccaaf Tuulamaa wiirtuu oromiyaa kana naannoo Finfinnee irratti ture. Jeneraal Taaddasaa Birruu yeroo sanatti asitti hoogganaa ture ka booda Haile Sillaasee keessaa ajjeefame jechuudha. Inni warri kun lamaan maqaa wal beeku malee qaamaan waliin beekan. Waldaa achi qabsaa'ota achi fidanii kan Maccaaf Tuulamaatiin walitti fidanii waliin qabsaa'uudhaaf waliin baallamatanii bilbila manaatu jira yeroo sana bilbila manaatiin waliin bilbilanii wal arguudhaaf asitti baallaman. Achi baalee kaanii yeroo isaan dhufanii asii Finfinnee ga'anii itti bilbilan jeneraal Taaddasaa Birruu mana isaa warri gita bittoota cabsanii galanii warri kolonaayizarii jechuudha cabsanii galanii mana isaa hunda to'atanii jiru. Hogga isaan bilbila jalaa kaasanii eenyu jennaan Taaddasaa Birruuti jedhanii beekaa isaanuma fakkeessanii warri poolisoonni Haile Sillaasee jechuudha. Nani eessatti seegu innaan bakka kana akkanaatti kottu achitti seegina konkolaataa akkanaatiin dhufne jedhani. Bakki isaan itti baallaman kun immoo iddoo poolisaati buufata poolisii isaaniiti. Qaama waan wal hin beeyneef dhaqanii Haji Adam Saddoo kunis jeneraal Taaddasaa Birruu inni isaan mana cabsanii itti seenu inni cabsee harkaa bade. Dhaqanii poolis xaabiyaa seenanii achi keessatti kan konkolaataan loltoota itti marsee argani. Akka ganamanii qabanis achitti qabamanis baraniiru achirratti. Maal godharree bakka kanatti xalayaa iccitii Oromoo baatee jiru of hirkaa qabu qabamuu isaanis baraniiru waraqaa 4 waan akkasii of hirkaa qabu. Fincaantu naqabee mana fincaanii naqaa jedhani. Jennaani geessanii mana fincaanii. Isaan fincaanii hin qabne dhaqanii waraqaa sana iccitii Oromoo of keessaa qabu baasanii mana fincaanii buusuu karoorsanii kaa'anii yoonas keessa buuse booda ummanni kun dhufee qotee baasa nyaadhee liqimsuu wayya jedhanii cicciranii nyaatanii liqimsanii sadi liqimsanii afraffaa irratti dhufanii qaban osoo waliin akkana wal cunqursan wal qabanuu ishee hafte nyaatanii fixan. Alana iccitii garaa na baate garaatti deeffadheera waan feete na godhii jedhaniin. Kuni gaalaa kan Oromummaati. Akka ammam Oromoo achitii fi Oromoo asii walitti hidhanii Maccaaf Tuulama jechuudha. Tuulamni wal akka kana Macca hanga dhihaatti gaafa Arsiin itti dabalame jechuudha. Kun warri kun Oromoo warra Arsiiti. Warri kun gaafa itti dabalame tokkummaan Oromoo jechuudha hanga daka afuran qalloo walitti dabaluu qofa kaa hafe. Isa kanaafii gahee guddaa qabudha. Akka Islaamummaatti waan hedduu beeyta kanarraa. Maashaallah. Ammas goota tokko kan maqaan isaa asirratti suuraan isaa illee dubbatame. Seenaan isaa hin ka'in namni baay'een illee kan waa'ee isaa beeku
goota tokko tasirra jira innis ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaati. Seenaa goota ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa boqonnaa booda kan wajjin dhaggeeffannu taha. Agasitti nagaan nu tura. دين إسلام أرغن وانجالا فضل رب العلا دين إسلام أرغن دين إسلام أرغن وانجالا فضل رب العلا دين إسلام أرغن hordoftoota keenya boqonnaa booddee walitti deebinee jirra. Boqonnaa duraa akkuma waliif kaasnee turre seenaa ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa Oromummaa fi Islaamummaadha wajjin walitti dhufeenya inni qabu. Seenaa isaa kan namoonni baay'een hin beekne tokko tokko kaasnee haasa'uudhaaf boqonnaa booddatti beellamannee turre. Ustaaz mee boqonnaa booddee walitti deebineerra. Seenaa isaanii fi akkaataa kitaaba keessan irras fiddanii keessan ol qabsiisaatii waan gaggabaabaa nu ibsa. Tole Raayyaa Abbaa Maccaa namni yeroo maa hin beekne Itoophiyaa keessatti namni san beekne hin jiru jechuu danda'ama. Namuu mana keessaa qaba sagalee isaa. Namoonni gariin fuulaan isa beekuu qaamaan isa beekuun dhabuun ni mala sagalee isaa kan beekan jechuudha. Yeroo maammoo sababa miidiyaa adda addaatii fi sagantaalee daawaa adda addaa irratti hirmaannaa godhanii fi qaamaanis namoonni baay'een isaa arganiiru. Namni kun qabsoo Oromummaas Islaamummaas daa'imummaa dhumarraa eegalee waan jechuun danda'amu. Islaamummaa irratti qabsoonni silaa godhaaru eenyuun nu beeka waan gaaffii namatti kaasuu miti. Oromummaa irrattis qabsoo yeroo jalqabaa amma kan loltoonni akka adda bilisummaa Oromoo sadarkaa meeshaadhaan loluu ga'anii turan keessatti nama ijoollummaadhumaanis meeshaa qabate yeroo dheeraa lolaa turedha. Lola kana keessatti illee miidhaan guddaan irra ga'ee hacuuccaan guddaan irra ga'ee dubbii jajjaba waan dheeraa dubbataa ture irraa beekamudha. Yeroodhuma sana keessatti immoo akka loltoonni qabsaa'an qabsootti kakaasuudhaaf walaloo ciccimaa kan namoota kakaasan akka namoonni ka'anii mirga ofiitiif falmatanii namoota kakaasan jedhaa ture. Nama tokko osoo inni lubbuun jiru baay'ee faarsuun gaarii miti malee waan guddaa nama hojjetedha biyya kana keessatti. Walaloon isaa beekamaa qaba. Akka kootiif kee sagaleen isaa hidhamaa wayitii miti. Guyyaa takka anu walaloo kan kee kanaanis nan jedha jennaani an sagalee kan kee kanaan osuma boftina ciniin eeyyuutti inni iyyuu naan jedhe. Iyyaafun ta'u jechuudha sagalee. Iyyaafun ta'u. Birmachiifannaadhumaafuu hin ta'u. Sagaleen isaa bakka dhaqetti nama dammaqsuu fi nama kaasuudhaa fi gahee guddaa qaba. Waan na dhibu keessa hojiin isaa waan inni ummataaf gumaachuu keessatti ta'e irraa tokko yeroo adda bilisummaa Oromoo kana ganiinsaanis waan adda addaatiinis kallattiin itti dhiphatee jedhu Finfinnee kana keessa sagantaa wahii isa geessuudhaa jedhanii konkolaataa isa katta'amne wahiitiin asii fuudhanii deemanii sagantaa sana irratti hirmaatee ammas konkolaatuma biraa kan qaama mootummaa kan isa katta'amne isa fuudhanii dhufuu jedhanii osoo fiiguu konkolaataan garagalee konkolaataan garagalee qaamni isaa kun lafeen bakki gariin cabee amma wal'aannachuudhaaf gara magaalaa hogga deebi'u hospitaala kam keessattuu suuraan isaa godhamee jira akka argametti akka qabamu kan jedhuudhaaf hospitaalli kamuun beeka. Amma hogga kana bakka kamuu seenee wal'aannachuu hin danda'u. Namoonni walitti dhufanuu fi qabsoo keessatti wal beekanu kophaatti doktora yookiin ogeessa fayyaa kophaatti waamanii bakka dhoksaatti mana namaatti dhaqee wal'aanamaa ture. Kanaaf jechi isaa kan inni yeroo baay'ee gubbaa kitaaba kanarra kanan kaa'e tokkoyyuu jira sababa kanaatiif. Nuti biyya kana keessatti dhukkubsannee bakka itti wal'aanamnus dhabneerra. Duunees du'aan keenya bakka itti awwaalamus dhabeera. Bara dachii keenya Finfinnee dachiidhuma keenya kanarratti namni keenya dhukkubsatee miidhamee akka wal'aannanne bakka itti wal'aannatu dhabee kadu illee bakka itti awwaalamu dhabe bara Minilik keessa musliimoonni bakka awwaalchaa tokko qaban. Naannoodhuma kana keessa jechuudha Finfinnee dabalatee naannoo kanarraa hin qaban ture. Erga Minilik du'ee waggaa 16 booda bara Haile Sillaasee keessa bakki awwaalchaa eeyyamameefiif bakkan kanarratti si kaasu maaliree Raayyaa Abbaa Maccaa nama osoo qabsaa'u konkolaataan ittiin garagalee lafeen isaa caccabee
yeroo sanatti akkuma inni nu jedhu akkas bakka sin qabu jedhaa ture bakka itti wal'aannatu dhabeedha qabsoo kana keessatti mana hidhaa akkamii keessa dukkana keessa guyyaa meeqa roorroo meeqa keessa nama dabarseedha gaafa eebbisaa addunyaa kaasu seenaa isaa quba qabda taa eenyuun ni lafaa kaase uummanni ni sodaannaa gaafa hunduu sodaatee jedhu sadarkaan gootummaadhaan itti siqee lafaa kaasee deeffisaallee uummanni hundi gadhiisee baqatee dheessee jennaan dhaqee kan du'aa isaallee lafaa fuudhee raayyaa kana ture gootummaa inni oromummaa irratti kana godheedha jechuudha sababni isa kana kaasaa jirruufiif inni warroonni jahan kun asirra jiran raayyaa isa yeroo ammaa lubbuun jirullee dabalatee nama lubbuun jirullee waa'ee isaa faarsuun kaasuun baay'een barbaachisu namootaaf fakkeenyaa ta'uudhaafi ati an oromoodha oromummaa koo waa tokko wanta ittiin qaanfadhuun qabu mataa kan koo ol qabadheen ittiin boona muslimummaa kootis ittiin boona akka fakkeenyaatti namoonni kun fakkeenya nuuf ta'u kitaabni kun waa'ee kanaa ibsaadha walumaa gallee isaa gubbaa kanarra jiru suura bifti kitaaba kanarra maal sitti mul'isa irraan ilaaltu bifti kitaaba kanaas alaabaa yookaan faajjii oromoo yookaan abbaa gadaa qaba alaabaa abbaa gadaa akkuma kanatti ilaaltu dabalataan gubbaata ta'aniif malee warri kun meeshaa ammas meeshaa waraanaa gaachana kan oromollee wachimarra jira wantoota oromoo ibsan baay'ee of keessaa qaba jechuudha gabaabinuma wantoota oromoo ibsanii hedduu of keessaa qaba suuraan dhumti isaatu qabiyyee kitaabichaas bal'inaan kan si ibsuu danda'u osoo barreeffama asirra jiru dubbifte amma barreeffama kana fakkeenyaaf siifan dubbisaa gabaabsee ergaa kitaabicha keessa jiru hedduu irraa hubatta asumarraa qofa dubbisuudhaan maal jedha eenyummaa ilmi namaa qabu keessaa namoomni sabni biyyoomnii fi amantiin isaan ijoodha waa afur si ibse laama gabaabse namooma sabooma biyyoomaa fi amantii identity jechuudha huyyaa kan jedhamu keessaa warri kun ijoodha kan biraas ni jirudha biyya keenya keessatti dhiibbaan guddaan amantii fi saba irratti hundaa'ee geggeeffamaa ture afran amma dubbanne kana keessaa kan namoomaa namni jiru hunduu silaa namummaa waan qabuu fi sanarratti baay'een dubbannu biyyooma immoo hunduu bakkirra dubbata amma daangaa Itoophiyaa keessa waan ta'eef biyyooma waliin qabna haa ta'u garuu sabaa fi amantii irratti hundaa'ee dhiibbaa ulfaataatu geggeeffame seenaa jaarraa hedduu jechuudha ka waggaa 150 asii adda ta'us kan sana dura tures jaarraa 12ffaa 13ffaarraa kaasee miidhaan hacuuccaan uummatarra gahaa ture baay'ee waan suukanneessaadha akka sabaatti kan baay'ee miidhame oromoo yoo ta'u akka amantiitti immoo muslimoota bakki irratti adeemaa jiru kana gaalaa qabxiin kana akka sabaatti kan baay'ee miidhame sabaaf sablammoota hedduu keessaa uummata oromooti akka amantiitti immoo nama amantii islaamaa qabu muslimootatu miidhame uummanni oromoo akka seenaan ibsutti waggaa 8,000 ol kaaba baha afrikaa keessa jiraataa ture hundeedhuma biyya kanaati jechuudha kaaba baha afrikaa kana keessa waggaa 8,000 ol jiraataa ture gara kaaba bahaa keessaa gara bahaatti gadi dhufe malee islaamnis biyya hunda dura biyya keenya seene utuu biyya gaafa makkaa ba'u jalqaba bakki inni dhufe hordoftoon amantii islaamaa hajjatee ummanni si amantii hangitee fudhatee mootiin si amantii fudhate biyya keenya oromoo yeruma sana kaasee islaama fudhatee ture gaafa afrikaa keessatti baay'ina muslimaatiin saba tokkoffaadha sabni saba hunda caalaa baay'ina muslimaatiin sadarkaa duraa kan qabu uummata oromooti gaafa afrikaa yookiin baha afrikaa kana keessa jechuudha kanaafuu uummanni keenya afaan oromoo afaan islaamaa jedhee waama naannolee oromiyaa baay'eetti akkuma sagantaa yeroo darbe irratti kaafne afaan islaamaa wagga jedhame arabiffaa miti afaanuma oromoo jechuudha akka biyya keenyaatti waan tokko dubbadha yeroo garii amma uummanni arabaa amantii arabaatii fi afaan amantii islaamaatii fi arabiffaa walitti hidhanurraa biyyi keenya oromummaa fi islaamummaa walitti hidha amma yeroo ammaa qabsoo yeroo dhiheenyaa quba qabda naannoo walloo keessatti nama daawaa godhuu deemu hundaan oneeg jedhu isuma sabni isaas amaaraa afaan oromoo sin beeyne nama daawaa godhuu deemu amantii islaamaa babal'isuu deemu oneeg jedhaniiti jilabsu oneeg jechuun karaa biraatiin islaamaa jechuudha islaamaa jechuu ta'e garuu biyyattii keessatti oromoo fi muslimni abbaa biyyummaa mulqamee rakkatee bakkatti rakkatus dhabe
dhukkubsatee bakka itti wal'aanamuu fi du'ee lafa awwaalchaa kan dhabe ni jira kana sila sii kaaseen ture rakkatee bakka itti rakkatu dhabe jecha ergaa guddaa of keessaa qabu rakkanne maal jedhe Jamaal tokko nama biyya keenyaatiin ni du'e nama baacoodhaan beekamu yeroo reefi warri amma dimokiraasii dhallee hanga ta'e jedhanii dhufanu wayyaaneen biyya keenya seenu silas waan biraa isinirraa eegnu jedhe nuti rakkina dhibeenna bakka itti rakkannu qofa nuun dhowwatinaa lafa keenya nurraa fudhattanii jedhe lafti dirreen keenya yoo irratti rakkanne dirreema keenyatti rakkanna bakka itti rakkannu qofa nurraa fudhatinaa jedhe akkuma itti rakkatanuun dhabanii bakka itti rakkatu dhabe ummanni keenya sababa kana inni kaan biyyaa godaane kaan asii kara Suudaanii achi kute amma osoo deemte Oromiyaan anamma akka Jimmaatti namoota gara miiliyonaatti tilmaamamuu ka'utu biyya alaa jira ummanni Jimmaa amma osoo ilaalte miliyoona 3 hin caalu 3 waan akkasiiti tokko sadaffaan isaa biyya alaa jira jechuudha Oromiyaaleen godinni hedduun asiin kara baharaarraan kute isa kaan naachi nyaate inni kaan garagalee qurxummiin nyaatamee lafaaf lafeen isaa bakki inni jiru wallaalame jechuudha osoo ardii kana dachii kana akkanaa kana qabu asii achi gadi baqachuun isaa dhiibbaan itti ulfaatee rakkatee bakka itti rakkatu dhabeedha achittis immoo jala deeme rakkina achitti jala deeme rakkinni akka waan isa barbaadu Yaman gaafa dhayite maaltu irra ga'a ture asii Sumaalee keessatti diraamaa isaan hojjetan Al-Shabaab maali jedhanii uuman kanaan asitti raayyaan maal jedha miidhaa guddaa irra ga'a bishaan keessatti nyaatama gama Yaman keessatti gidiraa hanga kanan jedhamnetittu geggeeffama jechuudha raayyaan asirratti maal jedha rakkachuu baqatee rakkataa rakkinnis rakkatee wajjin dhaqee laataa jedha bakka kanatti rakkinnillee isa barbaachadu kaachee innis hin rakkate jechuudha rakkitumtas keessatti rakkatee abbaa rakkinaatu jalaa deema so ummanni sadarkaa kana mirga dhabe Finfinnee keessatti masjidaa fi lafa awwaalaa bara dheeraaf dhabnee turre kitaaba Dr. Abdallaa Waayii kanaa qorate irratti Abdul Hamid namni hoogganaa Usmaaniyyaa ture akka Finfinnee keessatti lafti awwaalaa fi masjidni muslimootaaf kennamu ergamaa ergee Minilikiin gaafatennaan yeroo ergamaan sun as jiru tole nin kenna jedhee ka'eeti gaafa inni asii deemu waadaa sana diigee didee erga sii as waggaa 30 ture jechuudha inni du'e Hayilasillaaseen gara waggaa 16 booda dachiin masjidaan waar kenname ilaali sadarkaa nuti akka amantiittis identity akka oromummaattis miidhaan nurra ga'aa ture sabboonummaa jechuun egaa rakkoo kana ofirraa mulqanii ummata ofii bilisa baasuu tokko rakkoo kana ofirraa mulqitee ummata ofii bilisa baasuu dinagdeen guddisuu ergammoo bilisa bahee taa'uun yoomaa hiikan qabu bilisa siyaasaan walabamuu yoomaa hiikan qabu dinagdeen guddachuu aadaan isaa guddachuu erga dinagdeen guddisuu fi aadaa isaanii dagaagsuudha malee saba biraa hacuucuu miti carraa argadheedhaan immoo saba biraatti darbuu miti garuu sabboonummaan karaa badee of tuuluutti jijjiirame rakkoo guddaa kan akka waraana addunyaa lammaffaa isa nama miliyoona 54 ol fixee uumuu danda'a jedha waliigallii jildiin kitaabichaa ergaan inni of keessaa qabu kana fakkaata jechuudha haala kanatti ergaa akkanaa qaba keessoo kitaabichaa tiiwwan lama barsiisaa jechuudha egaa bareedaadha barnoota baay'eetu irraa argatamaa ture maaliifii oromummaa fi islaamummaa namni kamillee wal simsiisee osoo oromummaan isaa islaamummaa isaa jalaa hin miidhiin osoo islaamummaan isaas oromummaa isaa jalaa hin sarbiin wal qabsiisee deemuudhaa fi gootoleen akkasuma mashaayikhoonni gurguddaan warri amma asirratti kafarii kitaaba kanaa irratti eeramanii seenaa isaanis tokko tokko kaasnee haasa'uudhaaf yaalle fakkeenya ni ta'uu jennee yaanna maaliifii kana qofaa miti warra akka Eelemoo Qilxuufaa warra akka Sheekh Muhammad Rashaad fa Dr. Muhammad Rashaad yoo fudhannee ilaalle qubeema kana amma itti fayyadamaa jirru kan booddeerra qubeessiisadha jedhama kun mataan isaayyuu seenaa guddaa qaba oromoodhaafis islaamaaf immoo akkuma beekamaa ta'e kitaabolee gurguddaa barreessanii lafa kaa'aniiru kanaaf lachanuu wal faana simsiisee namni kamiyyuu deemuu hin danda'a yaada jedhuutiin raawwatamaa jechuudha gabaabinumaan walumaa galatti gootonni asirratti kaafne murtaadha lakkoofsi isaanii nuti hammaa fi fakkeenyaa taanuudhaaf malee namni akka Muhammad Rashaad fa'ii kaa'uunsaa dirqama keessoo kitaabaatti barreeffameera waan ta'eef duukaan buune malee isaa qubee afaan oromoo bifa hammaatiin kan qindeesse yeroo garii namoonni gariin Hayilee Fidaati jedhu kan Hayilee Fidaa qubeen isaa xiqqoo adda kanarraa qubeen isaa adda
ailee fidaa qabsaa ta'uunsaa sammuun bilchaataa ta'uunsaa beekamaadha nama sammuudhaan dursee deemu haa ta'u garuu qubee ammaa kana kan qopheesse Dr. Muhammad Rashaadi kitaabni yeroo jalqabaa ittiin barreeffame hiika afaan Oromoo guddaa sana kan gara jildii 5 namoonni baay'een dubbisanii beekanu sanaadha. Qabsaa'onni akkasii hedduutu jiru kan Oromummaa fi Islaamummaa wal dandeessanii deemanii jechuudha. Dhaloonni hammaas warra kanarraa baratee deemuu qabaadha. Walumaa gallee ergaanii kitaabicha kan jildii isaarraa argan. Egaa daawwattoota TV Hamilton bakka jirtanitti sagantaa keenya kanarraa barnoota jajjabaa akka argattan abdii horachaa. Inshaallah sagantaa dhufuun kutaa biraatiin mata duree biraatiin hagga walitti deebinutti. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. دين إسلام أرغن وانجالا فضل رب العلا دين إسلام أرغن